Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii keenyaa kanan irra qabadee isiniif dhiyaadhe sooftiweera remote mouse jedhamu qabadee isiniif dhiyaadhe. Remote mouse jechuun fageenya irra keenya koompitara keenya yookaan device yookaan bilbila keenya yookaan bilbila biraacha keenya yookaan laptopii keenya yookaan fageenya irra keenya bilbila keenyaan without wireless device mouse device jechuudha. Mouse wireless fayyadamuu binnee gatiidhaan binnee fayyadamurra mobaayila keenyaan akka wireless mouse itti fayyadamuu ni dandeenya. Kanaaf sooftiweerichi maqaan isaa remote mouse jedhama jechuudha. Remote mousein akkasuma kan Windows'aaf qophaa'ee jira, akkasuma kan Android'aaf qophaa'ee jira. Inni remote mouse kan jedhamu erga Google seennee download goone booda remote mouse erga download goone booda sooftiweerichi isa kana jechuudha. Remote mouse kan jedhu kan erga download goone booda Windows keenya yookaan laptop keenya irratti install goona. Sana booda akkasuma kan Android'if tolfame jira. Isas bilbila keenya download goone yookaan Google App Store erga seennee download goone booda bilbila keenya irrattis install goona. Akkasuma laptop keenya irratti install erga goone booda sana booda isa kana yoo ta'e remote mouse kanan desk yookaan koompitara koo irratti install godhe isa kanaan banaa jechuudha. Ergan bane booda inni directly run ta'a device keenya jechuudha. Asa argaa jirtan waan natti fakkaata. Inni kun run ta'aa jira jechuudha. Akkasuma mobaayila kiyyaan kan run ta'aa jiru isa kana jechuudha. Sana booda waanan gochuu qabu Wi-Fi laptopin kiyya qabu Wi-Fi qaba. Wi-Fi yookaan mobile hotspot kan jennuun kana yookaan immoo kan bilbila koo irra caanamu jechuudha. Remote controlin ofirraa qaba hotspotii yookaan kan bilbila keenya hotspotii bilbila keenyaa fi kan laptopii keenya erga wal qunnamsiisne booda fakkeenyaaf bilbila koo hotspotii baneera. Kanaaf as dhufee hotspotiin isa kana waan ta'eef isa kanaa fi bilbila koo wal qunnameera jechuun wal qunnamaa jira. Erga wal qunnameen booda remote mouse kan bilbila koo irra jiru banaa jechuudha. Ergaan bane booda direct hojjetaa jechuudha. Kanaaf bilbila laptopii koo yookaan koompitara koo fageenya irra murtaa'aa irra kaa'ee bilbila koo akka wireless mouse itti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Waan daawwattaniif galatoomaa. Subscribe, like, comment, share nu gochuun dagatinaa. Nagaan nu bulaa horaa deebanaa isiniin jenna.